rirma dhaaba keessaa ayyaalaallattummaa sirna dhablummaa garree bira hin dabarru qabsoon bilisummaa Oromoo har'a booddee kaleessaas jalqabee akka isa darbee akka barteen hin adeemu akka barteen deemuu hin danda'u har'a Oromoon qaaniin gabrummaa isheen keessa jirtu baay'ee ulfaataa qaanessa kana keessaa ba'uuf hurursuu sossobuu harka irra dibanii darbuu osoon malaasiin hooquu sanaan galma hin ga'u. Kanaafiyyoo sirni dhablummaa akkasii nu keessaa ni buqqaa bakka hin qabaatu. Ulee seeraatu jira. Uleen seeraa qajeelfama kaayyoo fi akeeka tokkittii qabnu baanee fi sana jaarmiyaa tokkittii kaleessa jaallan wareegama isaan kaleessatti wareegaman sana faajjii isaanii guca isaan qabsiisani hin qoosuu hin qabnu itti dhumanna hin baqannu harkan laannu hin jilbeeffannu ni mo'anna mooti xumurri isaa injifannootiin goolabama ABO'n WBO'n yoomiyyuu hiddisaa lafa keessa jira hin buqqa'u gadeen ayyaalaallattuun kan olola jaalabaluu jedhan dabeessi loleen lolchiisne hantuutii sila jedhe gumbii uru dabeessa haadha babbaa irratti gootaa warri akkasii immoo baalli nutti harca'anii jiraa jedhu baalli nutti harca'u akkasii kuni magariisummaa gaafa hundee mukaa jirma guddicha isa hiddisaa lafatti ejjerra jiru bareedinaa ayyaana surraa midhaagina sana qabu sana dhaba ni gogaa biyyee ta'aa jechuudha. Isa akkasii ayyaan laallata akkasii ni sirreessina. Akka kaleessa walii hooqanii walii hooqsanii walii mooqanii darbuun hin jiru. Oromoon kan baate waraanni bilisummaa Oromoo gaachanni irreen saba kanaa gandaaf hin baane lagaaf hin baane amantii kutaaf hin baane Oromoof Oromiyaaf baane lafa barbaanne ni geenya. Oromoo nagaa ni jaallata. Oromoo jechuun nagaa jechuudha. Ummata qabbanaa tasgabbaaha saba waan namaan barbaanne kan saayyuu guutee dhangala'ee irraa hafee namaaf kennu. Ummatichi boonaan suni kan kaleessa saba hammasaa hin geenyeen gabroomeedhan. Qaaniin gabrummaa nuti keessa jirru baay'ee ulfaata. Har'a jaarraa 21ffaa keessatti namummaa gaafachaa jirra. Garuu gangalannee itti duunee itti dhiignee galmaan ga'uuf gabrummaa caalaa rakkoo gabrummaan qabdutu nu dadhabsiisa. Isa kana gabrummaa didee manaa bahee roorroo jibbee manaa bahee itti haddooftee edda akka leencaa baroodee dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromootti dabalamee gabrummaa caalaa immoo beelaan dheebuun itti haddooftee kan deebi'ee harka raasee galu qawwee dhiigaaf lafeen hiikanii itti hidhanillee lafa nagaa irratti diinatti kennu har'as inuma jira. Inni akkasii immoo deeggaraa hedduu qaba. Namni bu'aa bayii deemu, namni gudeesha jirma guddaa baatu deeggaraan qabu. Nama akkasii jirma guddaa baatee gatantarutti gadee quba qabutu caala. Gadeen garuu ollaa ummataa keessa taa'ee haadha hiyyeessaa dhiiga boossisu deeggaraa baay'ee qaba. Sababiinsaa laaftuu waan laaftuu dalagoon hin ulfaatu waan ta'eef. Ummanni Oromoo qaanii akkasii keessa jira har'a. Ni miidhagna ni hawwatamna. Surraa sana kan nurraa balleessuu jiru gadee mandara keessaa nutti dabalame sana suni hiddaan ni buqqaanu keessaa. Bakka hin qabu nu keessatti. Kanaafuu qaawwa sana kan duuchinu akka kanaan
sirna gooneetu waan Oromoo gitu waan Oromoof malu imimmaan saba kanaa kan qoorsu